tilmaama haamilee dhammatti hoggayu qarayyuun wanni hojjannu hundi akka bu'aa fiduu mariin ta'uu qabdi. Tasawudan marina hikamtu sanirran istabre walgitanu mamtu irra tasawudan marina hikamtu namusatil mama hamile dhammati namusatil mama hamile dhammati hoggayu qarayyu wani hojjannu akka bu'aa fiduu mariin ta'uu qabdi. Dafne murtii kannuu bidda fanqarannu dura marii gorsaana wal qajeelfannu. Dafne murtii kannuu bidda fanqarannu dura marii gorsaana wal qajeelfannu. Tarkaanfiin fuudhamtu murtiileen kennamtu osolee galaabin marina godhamtu. Tarkaanfiin fuudhamtu murtiileen kennamtu osolee galaabin marina godhamtu. Namusa tilmaama haamilee dhammati namusa tilmaama haamilee dhammati hoggayu qarayyu wanni hojjannu hundi akka bu'aa fiduu mariin ta'uu qabdi. Ujirratti babbahee osoo tolcha deemu ni balleessa namu kan balleessina jiru. Ujirratti babbahee osoo tolcha deemu ni balleessa namu kan balleessina jiru. Badii hojjatanii yoo daa'iffatan hamtu badii fi himanii irraa baran toltu. Badii hojjatanii yoo daa'iffatan hamtu badii fi himanii irraa baran toltu. Namusa tilmaama haamilee dhammati namusa tilmaama haamilee dhammati hoggayu qarayyu wanni hojjannu hundi akka bu'aa fiduu mariin ta'uu qabdi. 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 Ragaa Miidiyaa Sabskiraayib godhuun maatii keenya ta'a.